إن شاء الله دعائنا رموتك يا رب جزي لا نسلوك إن رب جزاك يا حملو غلطومي أبي غيا قال إن شاء الله تعالى تكنا في دعاتي جواد دوم فتفتنا بارا قفان نوافي ilmaan oromoo bakka jirtanitti gaa hamtuu isinitti as deemtu toltutti isinii haa jijjiiru. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maatii YouTube channel Gola Aartii Family ilmaan oromoo qabiyya keessirus qabiyya ambaa jirus hundi keessanuu warroottan amantii adda addaa qabdanis ashama harka fuune akkam jirtan obboleeyyan kiyya bakka jirtani gaa salaamtaan tiyyataawwan irraa bukaate isin bira haa geessu. Alhamdulillahi nasruun maaliin dhufe jechuun keessan noolamu haga tokko waan isin rakkachuu turtan gammachuun hin dhufe. Wanti nan dhufeef maali inni tokkoffaa gololcha alhamdulillah yeroo ammaa kana afaan bahar jira guyyaa gaa isaan doonii qurutaan Allahu alam hin beeynu guyyaa isaan gartee doonii yookaan markaba qoranii bishaanichi tarkaanfatan hin beeynu kanarraa inti qishoo waa isinii dudubbachuu fi gartee alhamdulillah ammallee bishaan baaraa kana nagaan rabbi isaanaa tarkaanfachiisu akka du'aa gootaniif viidiyoo tana kaameraas kaayyadde itti aansee immoo sagalee gololcha warroottan biiftuun namatti bitte adanitti jechuun namatti bittee ijoolleen sun itti dhayite yeroo sanitti gololcha miseejii naa barreessee ture san bilbilaan na dubbisuu dadhabeeti maaliif aararra jira shororkaarra jira yeroo san inni miseejii eeganaa barreessee booda yeroo saniin namootaan achi keessaa beeku baay'eetti illee bilbilee namoonni sanilleen eesiirta si dhufnanii gurra bilbilan ijoollummaan gartee yeroo san isaanii dhayiteewu eega ilmaan ijoollee xixiqqishoo harkatti harkanii booda rifatanii fi sababa saniin gaa gololcha dhiisanii makiinarrallee nuqaaniiti ilaa afaan baharaa akkasiin nu gaggeessanii nu qaceelchan jee eegaa namni tokko yoo hamtuu nama yaadillee toltuu immoo rabbiin keessa kaayee namni duraan gartee hamtuu sitti oolu san tola si ooluunis rabbi biraay. Tanaafuu gaabboleeyyiin kiyya alhamdulillahi gololchachi gee kanatti aansee gaa xumura irratti gololcha maal akkanaan jee fi hangam takka akka hojjaa soonee fi bilbilaallee wal harkachuu hin dandeenyu sagalee gara waatsaappiin naa wajji haaseen hanga tokko isin dhaggeeffachiisa asirratti dhaamsi isaa hoo maal fakkaataa haasoyni isaa hoo maal fakkaataa dhaggeeffattanii achi booda immoo inshaallahu taala walitti deebina dhaamsi isaa maal akka fakkaatuu fi inshaallahu taala du'aayii godhaa fi namuu du'aayii goonee fi nagaa rabbiin gandarraa dhalatetti isa haa galchuun isin jechuu barbaade haga xumuraatti gaa sagalee isaa waliin dhaggeeffannaa nafaana tura. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nasru Gola Aartii Oromoodha. Habiibii Jalaali. Akkam nagaa qabda. Fayyaadha. Rabbi jazaasi haa galu galatoome. Nagaan dannee jirra bahara afaan jirra waan takka yaadini bakka dhaqee hundatti gaa yoo rakkoon dhuftes bal'oo yoo bal'ootti baanes yoo gartee maal irra ga'u maadanii nagaan baanes gartee wanni bifa kanaadha. Waan mudate guutuu takka takkatti si maatiin deema inshaallah akkati yaaddu nuna duuba inshaallah du'aayin oromoo xiqqee waan ta'e jirti muciyyoo gartee adanitti namatti gootanitti dhufes rabbi irraan waamse ijoolleen gartee ilmaan keenya laaltetuma halaas akkasitti raamata nu goote nu wajjin bobo'anii wajji guyyaa kan waan si ajaa'ibu akkasitti viidiyoo raammarre illee viidiyoon raammarre naan jedhani akkasitti erga isaan tasgabbeessine oromoon maanuu gartee sabni keenya bal'aan namni oromoo yaadu daanii jiraaf hin jiru haa adda baranii jee akkasitti viidiyoo akkaratti hoggataan tasgabbaan raamaree maxxansee jechuun viidiyoo kanaafu ijoolleen sunis gartee ishiifuu nu jala yaatee akkasitti meeshaa keenya makiina irratti nu guurtee karaa baaraan nu qajeelchite rabbi jasaa kafaluufi biiftuun akkasitti gartee bal'inatti tabtee jechuudha. Gama biraatiin ammoo baara nagaan keenya alhamdulillah bahara jirra. Waa takka gaafa keenyatti waan birallee hunda sagalee hoggan gartee online irratti obeerti akka tasaa bakka nitoorkiin dalagee shabakaa argadhee hoggan siifiin sagalee qaba. Takkasiiti gaa amma kallattii walii bilbiluu irraa fagaannee jirra nasruu keenya rabbi jazaasi haa hafaluu galatoomii habiibii kiyya qaali inshaallahu taala dumaashillee gaa rabbiin nagaan lafaa kaasu inshaallahu taala shoddee keessillee midhaan kee hamma dhalate rabbii bakkaaf si haa gahu. Inshaallah taala inshaallah durri bal'ina waa takka yaadina habiibii kiyya qaalidha takkanaati du'aatti jabaadhu amma fatanaa baaraa qofaan nu hafe fatanaa baaraa tana qofatti du'aayii godhii inshaallah hoggachi baanis gaa sagalee kan sii qabu ta'a hogga nagaan galallee kan sii qabu ta'a takkanaati galatoomii habiibii kiyya qaali waa takka yaadina achi baanee jirra waldallee quba qabaadhu amaanaa rabbiiti. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Gololcha habibi akkam nagaa fayyaadha jirta. Yaa gololchaa keenya alhamdulillah galata rabbii baga rabbii gartee nagaan uummata san harkaa illee si baase
beeyta du'aayin hawaasa keenyaa tunis ni qeebalamti maaliif yoo itti namni halkanii guyyaa boo'ee du'aayii si godhu jira. Alhamdulillah egaa hunda gartee injifattee bakka san ga'uunu fatanaan takkittiin taaftee dhugaadha akkuma jettee talma baaraati tabaaraatis rabbii fi du'aa Oromoo qabdii inshaallahu ta'ala nagaan rabbi si agalchu khara biyyaati. Ni hedduu addunyaa turre beeyta ijoollee gartee gaa si dhufte san yeroo ati barreeffama naa barreessitu gartee sagaleen illee si dubbisuu hin danda'u nasru waan akkana na kun nama guwateettu ijoollee hedduulleen si godhee ijoollee hedduulleen si bilbilanii si dubbisanii turanii. Ala kulliyaal waa hundaafuu gartee alhamdulillah anis ijoollee biraa wanni niin godheef duraan gartee achitti roorroon kasirra dhuftu taate achitti asitti dirmatan jechuu fi anilleen gaa eegaa achi tas gabbooyitee gartee ijoolleen sunuu immoo rifatanii gartee ilmaan keetis asii harkatti harkanii isaan rifatan booda anuu qalbiin tiyya natas gabbooyitee kaleessa galgala irraa kaasee waan hin keessiru anumaa beekaa alhamdulillahi amma eega nagaan afaan bahar geesse rabbiif galanni haa ga'u bishaan kanaas nagaan rabbichis haa baasu wardaa siyyaadin inshaallahu ta'aalaa silaa biiftuun bal'inatti hafte wanni takka ta'e isin tana booda fiduu dandeessuus hin jirtu inshaallahu ta'aalaa waa takka illee yaadin hin rakkatinii anis du'aman si godha oromoonis du'ama si gooti. Alhamdulillah egaa baabaa kiyya takkasiiti hayyee nageetti sagalee tanallee hordoftoota biraaniin ga'uu barbaade ammallee egaa inshaallahu ta'ala hordoftoota biraaniin ga'a haa du'aa isii godhanii takkittii baaraa taafte tana inshaallah gololchaa keenya. Egaa hordoftoota kiyya akkuma dhaggeeffachuu turtan gololchaa yeroo ammaa kana afaan bahar jira alhamdulillah. Isiin diinatti bitte biiftuun diinallee itti bitte karattillee dura baafte namootuma sanuu rabbiin ammoo garaa dhahee fi garaa laaffisee fiiti tolche jechuu yoo ati hamtuu nama yaaduu baatte hagarteeti ilma namaatiif tola ooltu taate rabbiin gartee hamtuullee toltu sii jira akkasumatti isinillee hunda keessanuu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti gaa hamtuu isinitti as deemtu toltutti isinii haa jijjiiru obboleeyyan kiyya gaa sagalee tana onneen isin biraan geef tokkoffaa gololchaaf du'aayii godhaadha namuuti ishaa Allah isaa bahar ichi ba'e rabbiin waa dhageessisu nagayaan gartee yeroo inni ichi ba'e hamdii gartee galata rabbiif galchina ammallee gololcha afaan bahar gaddaquun diinota harkaa ba'e bakka doonii irraa qoran yookaan markaba irraa qoran ga'uun hedduu naas gammachiisa isinis gammachiisa jeeti yaada gammachuu gololcha bahar nagaan achi ba'uudha rabbiin waa agarsiisuun isin jechuu barbaade akkuma isin gammaddaniif viidiyoo kana qabadhee dhufe inshaallahu ta'ala gammachuudhaan walitti deebina viidiyoo bareedduu walitti deebina hanga viidiyoo bareedduudhaan walitti deebinu ilmaan Oromoo bakka jirtanitti rabbi nagaa isinitti haa ta'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.